السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشامة أركفونه أبلي بانكي جاها جيكم سيكين جيت تفوجرا جزء إنك دكتور كنا مغرتو كون كأي والله كين يكون أجائبانو أبارسو إن أمن فكات الرأيو كنافو وانا ما كان راون تلو إرد دينا دبانو سبب حواس أوروب ما فيديو أجائبا ويدا جفتا فيديو كان جفتا آتي ما ولمان اتديمنا أبلي بانكي جاها هاغو ما جلتنو هاغو ما دندسانيت هاغو ما بولتاني هاغو ما أولتانيتي واهي توكم ما يادا مالي نانو مي فيديو كان جفنا ندافو نيجي بتاني جوار اللي مارون اللي يجول لي عمري صدق ميجاتي كده ايه تفوف يجول لي كنا تيجي ما فيديو ايش ريسيرش يسنجو ثانيمت وقاعد طول التايم والله ولا التايم لوغا قرانو يسنجو ثانيمت ابدا ان قرانو يسنجو ثان فيديو جوار يجال مارون جوار كرا نجاتي جال مارون مو قهوة ساقبته نمون نجي ما في الآخرة وقوت صدق ميجان كنا أوسو ما يسين ريسيرش مريسن أوسو ما يسين قرانو كجيسن قرانو كيسن سجله أورومو قلباسو كنين دني أورومو تجند هندت بمت أجران كنا باسو كنين دني أنا بيرد برتنيتين أنا جرا ما يادا جيسو درجنيت جوار محمد إرجع أفيرتني كينوت سبيكر يدام بكا كني تاني في بود جيرتن وان سابو درنسي أما مو ديبين كنا بس جرا لقاجي طول التاهم ديبين كنا مه جوار محمد أكا أسرة تأرجمني يومال غوني جوار محمد أسرة حفاف لا لا لتن هك نجرو كنا كيسن بيكنا وانتو يرى ملا دورو وسر كان رات تقوسي رايزني إبسا سبب نيرو هند فيديو واي جوار كنا متن سوفان تري جوارين سوكو أفسا كدن جينا تيسين an jawari ko fan sagaduan jawari sababni nu jallannu sababni hawasni jallatu wagga munasake sagale sa oromo ndagahe oromo wolitti funane engedda addaba famani kan baqalan hafera mani jawara fe betamiti jawar kanatti debi kenne jira tari garatti ko bodaratti video sa debi inni kenne sinifan dihe ta'a akka jedhama ruuti debi jawar kenne adda me video kanatti fufna video kan dhaggeeffadha video tokkummaa afgare video kun me baay'ee erga guddaa yala sarara hubadha akkam goone jawaariin iddoo kanarraa hambisnaan kiinoot speakerii irraa baafne paanaalistii yoo goone jalqaba kiinoot jenneeni innuu kiinootii irratti qophaa'ee fudhatee jira osoo rakkoo garagaraa sagantaan garagaraa keessa jiru amma iddoo kanarraa baafne tokkoffaa akkaataan godhame jalqaba sanii jiru jalqaba hanga petitionii guuramuuttu gahame hanga petitionii guuruu geettan petitionii erga guurtanii booda petitionii akka hin dalagne yeroo beektan ajandaan maal godhame lammata gadi buufame lakki kiinoot speakerii irraa paanaalistii taabuu yoo paanaalistii ta'e jenneen gaafiif deebitu jira inni ammootu iddoo sanatti hin argamu this is the plan that you guys plan intosinaa dhugaa jirtu ishee dhugaan jirtu yoo isin funyaan qabdan afaan qabdan funyaanii dubbatti funyaan uraan funyaanii sun lamaan faayidaa qabdi kanaafi shira jiru kana dhiisaa oromoo walitti fidaa mee hayyoota oromoo yeroo takka isin yaadoo gennu dhugumatti isin hayyoota dhugumatti rakkoon oromoo waggaa 36 isinii gale yoo ta'e trust me yoo isinii galee jiraate rakkoon oromoo ammas hayyootatu oromoo jidduutti summii facaasu jira diasporatu oromoo jidduutti summii facaasu jira including myself sirri galeera mee isin waan biraan godhina dhiisaa qabsoon oromoo ummata abbaa isaa ummata biyyaa qaba qabsoon oromoo qabsaa'ota biyyaa qaba kun bosona jira kun karaa nagaatiin hidhamaa gidiiramaa rakkoo keessa jira mee dhiisaa baay'ee qabsoo biyyaa mee diaspora tokko godha sirri I will ask you that question dhugamatti mee akkaataa diasporaan itti tokko mee isin qorannoodhaan falakaayaati ummata oromoo kana tokko godha this is a big challenge for you galatoom ummata oromoo tokko godhu yoo isin dandeette yoo isin dhugamatti riisarchii gaggeessanii rakkoon oromoo diasporaa jidduu jiru kana jettanii summii diasporaa jidduu jiru kana baastanii summii dhugaan itti ukkaamsamtee dharti itti goobde kana yoo baastanii lafa keettan I agree with you guys oosaan dhugamatti riisarchiin isin gaggeessan qorannoon isin gaggeessitan wanti isin gootan hundi isaaniitu oromoodhaafi fala jennee waan qabnu hundaan isin bira dhaabba hanga san hin taanetti
Hubadhaa. اسم خيوك يا قصة Namoonni garaagaraa kaleessa gadi bahanii erga an dubbadhee booda wanti miidiyaa kana irra deemaa jiru kijibaa jedhanii nama hedduutu dubbata. Yeroo dhageeffadha. Sana booda guyyaa 15 dura guyyaa 15 dura simbirtuun yookiin Dr. Tafariin yookiin Tafariin sagantaa dalage. الشيء Sagantaa simbirtuun dalage sana kaleessa isiniif post godheen ture. Ragaa number 1 jedhe. Ragaa number 2 kan boordii oosaa keessaa jiru nan dhiyeessa jedhee osoo an wanna jedhu Jawaar dubbate mataan isaatu. Jawaar dubbate. Kanaaf yaa Oromoo ايه سر yoo dhugamatti saba kana jaalattan taate maal jedhe daqiiqaa xiqqoodha. والله ان جالت انا سبحان ان جالت Godhachuudhaafi egaa kuni waan gaarii fakkaataa oosanii Jawaar akkuma fayyadii xalayaa barreessee fi ture Jawaarii xalayaa barreessuudhaani kootuu bara kanaa keessumaa kabajaa taataa jedheeni xalayaa ergee Jawaariin waliin galanii ture. Akkasumas Jawaar qofa otoo ta'in Baqqalaanis dhaabbilee siyaasaa garaagaraarraa affeeramanii abaarraas iddoo garaagaraatii hin dhufu. Sanaan amma keessumaa kabajaa kanarratti dhaabichi immoo qopheessee fi achiin booda boordiin murteessee boordiinis kanuma mirkaneessee amma hin dhufu bakka jedhamaa jirutti namoonni tokko tokko waan hin taane gochaa jiru, waan hin taane dubbachaa jiru. Jawaar oosarratti argamee akka haasawaa hin goone gochuudha fi duuban wanti isaan jechaa jiran kanaaf uummanni Oromoo kana dhaga'uudhanii kana hubachuudhaanii adda baddaa jechuu qaba. Maaliif garaagarummaa ilaalchi garaagarummaa jirasi ilaalchi oosanii waldaa qorannoo Oromoo Oromo Study Association. Studying immoo yaada garaagaraa qorachuudha, yaada garaagaraa dhiyeessu, yaada walitti. Alright. Agartaniimi inni kun sagantaan kun torbaan lama dura akkana dalagan. Sagantaa kanaaf namni gurra kenna hin jiru. Namni tokkollee xiyyeeffannaa itti kenna hin jiru. Dr. Tafariin garuu fayyaa ta'e ulfaadhu hayyuu koo jedhaan. Hayyuudha namni akkana. Dhoorgaa namoonni tokko tokko waan hin taane dubbataa jiru, shira xaxaa jiru, summii xaxaa jiru. Oromoon kana cal'isuu hin qabuudhaan. Ni obsine hanga dhumaatti osoo kana dhageenya. Obsinee dubbiin tun daangaa guttee jennaan Oromoo gargar caccabsuudhaaf deemti. Ololla kana ammootu wanti dhugaa irratti nama tokko yoo yaadaan nama tokko yoo yaadaan moo'achuu dadhabde, nama tokko yaadaan amansiisuu yoo dadhabde, yoo xiqqaate garaagarummaa yaadaa Jawaar Mohammadiin qaban kana ilaalanii erga ilaalanii booda lakki kun nuun fayyadu jedhanii Jawaariin qabuun mirga isaanii. Baqqalaas taanaan akkasuma hayyootuma oosaa keessa jiran kana taanaan akkasuma. Osoo danda'ame dhageeffadhaan dhugaa isinitti hima. Yoo tokkummaa Oromoo kan barbaadamu taate. Amma opiniyoon abaawoodhaan I think woboodhaan diina jedhu. Isi jarri shanee jedhu. Nutis jaraan diina jedhaadha. Osoo danda'ame oosaan as long as it is Oromo's Studies Association. Warrummaan OPDO kan biyya jirtu kunu rakkoo Oromoo kanaaf affeeranii goottaa dubbadhaan sila challenge gochuu barbaachisa. Because it is Oromo's studies. It is not OLF studies. It is not WOBO's studies. It is not KFO's studies. Dhageeffadha. It is Oromo's studies jedha. Oromo's kan diinaa dalagullee kan nuuf dalagullee hunda isaanii maqaan kun walitti qabata. Dhaabni kuni nama dhaaba maqaa Oromootiin dhaabbate ta'ee Oromoo tokko achi qabee tokko ofitti qabuu hin danda'u. Dubbiin kun sirrii miti. Hayyummaan akka kanaallee osoo boordii nuu bifa kanaan dogongore uummanni Oromoo akkuma Dr. Tafariin jedhe cal'isuu hin qabudha. Kanaaf jecha gadi baheen dubbadheen. Yeroo an dubbadhu I think garaagarummaan toonii kiyyaa fi toonii Dr. Tafarii garaagarummaa qaba. Lakkoofsi mismaaraa nuti lamaan fayyadamne tokkoo miti na fakkaata. Kiyyatu itti ulfaata. Okay? Mismaarri ani dhaheeni itti ulfaate, itti hammaate, itti jabaate, liqimsuu dadhaban. Mismaarri kuni mismaara hamaa ta'uu isaa beekan. Maaliif dhugaa Rabbiif jecha dubbanna waan ta'eef namaaf jecha miti kan dubbanna.
Kanaafi miidiyaan garaagaraallee gadi bahamee poostii garaagaraa kijiba jechuun yeroo geesseen ndoo maali guyyaa tokko keessatti gurbaan taajjabbii suni poostii gadi barreesse. Wanti kan isiniif jedhu Oromoo taajjabbii bakka kennuufi miti. Bakka kennuufi miti. Hattuudhaaf bakka kennuufi miti. Warra qubee laagaamaa abaaxaa gurguratee laagaamaadhaan biyya alaacee gurbattii hadhaas baateetiin jaraaf falmitu tana iskoolaarshiippii miidhamtoota Oromootiin kan baase hoogganuma oosaa yeroo sanaa kan ture. Hubadhaa dhugaa wiiru tolitti himna. Hattuu iyyuu iskoolaarshiippii kennitaniif. Hattuu warra qubee gurgurate. Iskoolaarshiippii victims iskoolaarshiippii jedhameetiin kan kennameefi biyya alaatii bahe. Amma isa kana gadi baasanii dunda duubaan itti biranii akka godhaa maqaa balleessaa yeroo geesseen Oromoodhaa iyyuu miti warjiidhaa jedhan. Warjiin Oromoodhaa mi? Laalaa hubadhaa. Oromoo tokkummaa Oromoo akkatti balleessa nama hubadhaa. Abbaa Duulaa Gammadaa inni Oromoodha jedhaa ture. Nuti ammoo Oromoo miti jennaan. Biyya alaa kana teenne Oromoodhaa miti. Inni Oromoodha jedha. Oromoon ni guddifata, ni moggaasa. Moggaasaanuu ilmaan alagaayyuu fuudhee Oromoo godhatu nama ani Oromoodha jedhu Oromoodhaa miti. Because diinaaf dalaga waan ta'eefi. Takka. Kumaa Dammaqsaas OPDO ture. Oromoo miti jedhamee wanti irratti hin duulamin hin jiru. Garuu Kumaa Dammaqsaa ani Oromoodha jedha. Warri isa beeku hangani hanga iluu hiriyaa ijoollee ganda isaa qoradhee namni kun Oromoodha naan jedhan. Amaara irraa qoradhee Amaara irraa Oromoo osoo hin taane dhugumatti jechuudha. Kamal galchuu yoo barbaadan waan fedhanii galchuu, Junayd yoo barbaadan waan fedhanii galchitanii. Abiyyillee inni abbaan Oromoodha jedha. Akkuma foone goona. Daawud Ibsaa kan waggaa 26 abaa'oo hooggane yookaan 26 ol abaa'oo irratti aangoo kana kaayyoo ganamaa irratti cichee saba kana hooggane Tigreedhaa jedhame. Tigreedhaa jedhame. Amma deemtanii nama maqaan Islaamaa keessattuu nama isiniif dhugaa jiru nama dhugaa isinitti himu Oromummaa keessaa baasuun dhufe. Garuu salphinni keessa maali? Warjii is Oromoo dhaggeeffadhu. Warra Oromoon beeyin Oromoo dheessa akka ta'e hin beeyin. Carraa kanaanii warri warjii yoo jiraatan gama keessaatiin naa barreessa. Warjiidha waan jedhaniif firoottan warjii sana hanga takkaan wal barachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Barbaachisaa. Maaliif nama warjiidha anyufiin jedhu yeroo biyya jiru nan beeka. Garuu hammootu mee biyya alaa kana warri jirtan warjiin maal akka taate sagantaa kana irratti fidee warjiin Oromoo ta'uu isii barsiisuu waan barbaaduuf uummata doofaa kana koottaa please gama keessaatiin namni ani warjiidha jettu sabboonaan warjii sabboontuun warjii gama keessaa. Deebii Jawaar immoo mee walumaan dhaggeeffatu. Gaafin kiyya maal asitti biyyi kun 50-50 reetti jee yoo deebii Jawaar deebise warra maatii. This $56.6 billion gaafii kana eenyutu itti gaafata yoo adda faffacaate. Gaafin xiyyatanuma kabiraa kafaa'oo karaa gartee itti seensitaan yoo jiraateen kadura kata waan asitti. Jawaar si jaalannaa kana dubbachuudhaaf yeroo kiyya gubuun barbaadu akka dhufee jirtu magaalaa Kaayiroo irraa achii hooggansa kee jalatti qeerroo gurmeessaa waa hedduu dalagaa turre yeroo hedduu carraa warri biyya alaa jiru akka Oromoo Kaayirootti argachuudhaaf carraa warri biyya alaa argate kana argachuudhaaf yeroo baay'ee Kaayirootti si affeeruudhaaf yaallee turre garuu nu milkoofne kana jechuudhaani Oromoota Kaayiroo bakka bu'ee hedduu akka si jaalannuuf hedduu akka si kabajnu si ibsuu barbaada. Itti aansuudhaani gara gaafii kiyyaatti ce'a. Gaafii kiyyaa akka dhaabaa hooggansa KFO'tti si gaafadha. KFO'n qabsoon inni uf duratti gaggeessuu deemu qabsoo akkamii? Qabsoo hidhannoo maleessa, qabsoo karaa nagayaa, qabsoo hidhannoo maleessa kan warraaqsa uummataa dabalate gaafii kana mee akka itti hubadhaame gaafii mucaan gaafate kana Badrii. Paartilee kamiitittuu yeroo filannoon dhufe yeroo isaa eeggatee dorgomee sagalee ummataatiin aangootti ol ba'uu barbaada. Tokko inni lammataa dhaabbileen siyaasa Oromoo bara 2018 keessa tokko taanee ummata kana ceesifnaa jettanii gamtaa ijaarrachuudhaaf walitti dhuftan. Wanni sun bareeda deemaa ture, abdii guddaa nutti horee, saba kanattis abdii horee jechuudha. Garuu dhumarratti waan baay'ee nama gaddisiisu dhaabbileen siyaasa Oromoo walii galtanii qabsoo saba kanaa wareegama ilmaan qaqqaalii
fuulduratti tarkaanfachiisuun osoo isinirraa eegamu an 35 argachuu qaba an 30 argachuu qaba ati 25 fudhachuu qabda jettanii osoo aangoyyuu hin qabatini wal loltanii gargar baatanii kun maaliif tahe kun gaafii itti aanu inni biraa irra deddeebiidhaan KFO'n yaada garagaraa kaasaa keessumaayyuu abaa'oo Daawud Ibsaatiin hoogganamu waliin hariiroo gaarii akka qabaachaa jiru ibsaa jechuudha. Garuu waan baay'ee nama gaddisiisu addi bilisummaa Oromoo yeroo ati Awurooppaa turte alaabaa tiyya qabattee waltajjii gubbaa hin bahinii jedheetiin xalayaa hooggansa keetiif barreesse jechuudha. Waliigalteen abaa'oo fi KFO alaabaa tiyya hin qabatinii. Asitti hawaasni hidhee Dhiifama daqiiqaa 3 caalaa naasa'u. Jawaar garuu deebii sirrii kenneef mucaa kana. Laal gaafii harma duran gaafatamanii hin gaafadha irra deddeebi'aa hin jiru gaafii uummata Oromoo bal'aa waan ta'eef hiree biraan argannu. Ana natti tolteetti gaafittiin kun. Kanaafi alaabaa tiyya hin qabatinii jedhe waliigalteen KFO kana akkamitti laaltan waan jedhu gama biraatiin dhaabbileen siyaasa Oromoo deeggartoonni isaanii yeroo ammaa kana akka malee walirratti duulaa jiranii wal dhiibaa jiranii akka Jawaaritti ummata kanaaf maal dhaamtan baay'ee galatoomaa Oromeeffaa kana waa'ee siyaasaa so'uudha. Qabsoon KFO filannoo qofa eeguudha. Oromoo dammaqa. Wanti filannoo jedhamu hin jiru. Biitii kana kana itti fufnaan filannoof dhiisi. Qircaafu hin jirtu. Bifa makaa itti fufnaan. Filannoo kana waggaa 4 duraatiif yaaddanii. Amma warri mootummaa siyaarbiisi kursiif jala qabu. Kursii nurraan dhiibinaa ce'umsa goonu maal. Karaa ammaatiin diinagdeef siyaasaan biisanii itti fufnaani. Wanni akkasii hin jiraatu. Kanaaf dursii wanni KFO'n karoora lafa kaatee ittiin deemaa jiru dursa lolli dhaabatee biyyi baraaramu. Reefu isinii kaa'ee bara. Lola dhaabuu, sanboota negotiation keessatti, sanboota araara buusuu, sanboota democratization. Saniif immoo tarsiimoo qabsoo akkuma reefu isin jee waayitawaa ta'e kan sirna sanis harka micciiree kanatti deebisuu danda'u. Gaafii isin duraa ganaa deebitee egaa. Irratti iddoo jedhaa bu'aa sirna argaa jirra. 2018 jaarmeewota ka jette hedduu carraa sagaleen akaafee diddee diddiimatti hedduu carraa reefu maaliin isin jee rakkoo kana nu keessa nu galchi keessa tokko aangoon beeynuuti aangoon numa cafaqaa turte malee takka aangoo qabannee akkaataa itti aangoo eksarsaayis godhan kana hin beeynu. Teorii dubbifne irraa kaaneeti waan tokko yaalaa turre. Aangoo beekuu dhabuun keenya wantoota hedduu ka silaa dalagamuu danda'an addoonni goone. Amma waa'ee lakkoofsaati kaafte ka sirri ture bara. At the end of the day power sharing paartileen hoggaa tumsa uummatan qooda walii kaa'uun dirqama. Garuu yeroo nuti sen godhaa turretti dubbiin hedduu fagaattee turte jechuudha. Gara fuulduraa sammatti deebina. Ka abaa wajjin hariiroo cimaa qabna. Tumsa qabna. Hogganoonni keenya kaleessa agartanii jirtan dhaqanii dubbisaa jiran. Nuyi akka KFO'tti seera baafannee qabna. Dhaaba qabsoo dhiisi. Dhaabuma faallaa keenya jiru maqaa balleessuu irratti. Maal gurratti nama bobba'uun barbaadu bu'aan qabu sun. Jaarmayni faallaa wayii dhaabate bakka takka hin dhaqu. We are built to do something. Bakka takka dhaquu hin danda'u. Miseensi keenya keessatti hooggansi keenya kan waan akkasii hojjetu yoo jiraate ni adabnaa jechuudha. Sirrii adabamuu qaba. Ni sirreessina dinnaan of keessaa mancaafne ariina. Ariinee jirra bara. Agartanii hedduu isaa kan miidiyaa wanni irraa lallabu. Koree hojii raawwachiiftuu keessa. Karee jiddu galeessaa keessa. Warra daandii irraa maqe keessattuu warra bifa adda addaatiin jaarmoota biraa namoota biraa tuqu no tolerance. Kanaaf kodo kondaa qabnaa bifa saniin deemnaa jechuudha. Viidiyoo xiqqoo ta'e dhaggeeffata. በአማርኛ ያልተነሳው ጥያቄ በመጀመሪያ እንደ ኦኤፍሲ ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት አናውቅም እኛ። ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት የለም።
Namicha kana afaan Amaaraatiin gaafate በኦሮሞ ተቃውሞ ጎራ 3 ድርጅቶች አሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተመዝግቦ አገር ቤት ያለ namicha kana agartee jiraatan ኦፌኮ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ inni aggaaroodha እኔ biyya አባል Jimmaa አማራ aggaaroo ያለሁበት እና የኦሮሞ ነጻነት ጦር ኦኤልኤም ይባላል። ድርጅቶች አሉ። ለመተቸት ከፈለክ በስሙ ጥራው። በቃ ምንም ማንቆሻቆሻ አያስፈልግም። ለመተቸት ከፈለክ ኦነግ በለው ኦኤልኤ በለው፣ በዳቦ ስም ግን አትጥራው። በዳቦ ስም መጥራት አያስፈልግም ለመተቸት። ዘጠና አንድ እንደዚህ ወያኔ ይሄን አደረገ። እኛማ ያልሆነው ነገር የለም። ቪዲዮ kana ወደ ስልጣን የወጣ በሙሉ afaan Amaaraatiin አመራራችንን ሲገል wanti qabadhee ferree sana osoo hin taane kana ህዝባችንን itti laalmaayit ሲበዘብዝ ቁንቺise ኢንሻአላህ ቪዲዮ sana ሲያቆረቁዝ ቅድም እኮ አሳየው አይደለም ከሚኒልክ ጀምሮ እስከ አሁኑ ስራ ድረስ akkama taakiyyaatti ለኦሮሞ አልፎለት አያውቅም። tokkummaadhuman hawwa ቂም ግን አንይዝም። ለበቀል በበቀል አንመራም። namni lola fedhu hin jiru ganda keenya kanatu gaara ምክንያቱም ለሀገርም ለህዝባችንም አይጠቅምም። ኢንሻአላህ ረቡና ረቢን ተኮና አንረሳም፣ ጠባሳችንን አንረሳም፣ የሆነውን አንረሳም። በቂም ግን አንመራም። Audio Jungle.